اوكي مرحبا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. har'aantana wanta sadiin isin garsiisuudha deemaa inshallah. Akka nafaana turtan abdiin qaba. Facebook fi Messenger irratti jechuudha wanta haaraa addisii waa sadiin isin garsiisuu barbaada. Okay, akkuma beekamu jalqaba irratti warroonni arma dura Facebook follow hin godhin follow godhaa isinin jedha. Akkasumas page kana akka like gootan isin gaafadha jechuudha. Page Musa Abdullah jedhu kana akka like gootan abdiin qaba jechuudha. Akkasumas gama biraatiin YouTube kiyya Musa Abdullah jechuudhaan subscribe godha. Akkasumas viidiyoo tokko tokko yeroon maxxansu jalqaba YouTube irratti waan maxxansuuf akka dafee isin bira gahu akkasumas qulqullina ol aanaadhaan daawwachuudhaaf YouTube subscribe godha isinin jedha. Okay, wanti haaraan jechuudha Facebook ni fide jechuudha. Akkuma waliin arginu kana jechuudha haala kanaan jechuudha new kaameraa jechuudha kaameraa haaraa nuuf fidee jira jechuudha Facebook ni. Okay, kaameraa haaraa kana akkamitti kaasuu dandeenya kan jedhuuf akkasumas viidiyoos maxxansuu dandeessan jechuudha bakka kanarratti kun haala kanaan jechuudha amma. Akkasumas suuraalee haala kanaan maxxansuu dandeessan jechuudha amma kaameraa kana jechuudha bifa live fakkaata jechuudha amma akka argitan kana jechuudha. Asirratti jechuudha akka amma arguutti jirtan kanatti gubbaa irratti kun akka asitti kun maal jedha your story jedha. Asitti ammoo direct jedha jechuudha. Asiinis akka feetanitti erguu dandeessan jechuudha. Inni kun wanta nama post godha jechuudha akka status sanitti fayyadama jechuudha. Direct kana yeroo tuutan kallattiidhaan haaraa maxxansuudhaaf okay haala kanaan jechuudha. Erga akkatti haala kanaan bantanii bakka kana yeroo tuutan jechuudha filannoo isiniif godha jechuudha. Filannoon isaa maa inni asitti kaameraa barbaade isinin jedha waan barbaadan keessaa filattanii haala kanaan feetan akkana gochuu dandeessanii. Haala kanaan jechuudha kaameraa kaasuu dandeessan bifa kanaan jechuudha. Akkasumas karaa biraatiin jechuudha viidiyoo yeroo barbaadan yookiin suuraa duraan gaalarii keessa yeroo maxxansuu barbaadan as naannoo kanatti qoodaan as kun amma fakkeenyaaf viidiyoodha haala kanaan post gochuu dandeessu jechuudha. Okay, inni biraa isa kana as bakka kana ammoo yeroo qabdan viidiyoo waraabuu jechuudha. Inni biraa jechuudha asin irraa deebina. Messenger keenya keessa galla jechuudha. Messenger keenya keessa erga gallee as jechuudha Messenger kana irratti ni dhooyna. Wanti haaraan inni nuuf fide jechuudha maa inni fakkeenya mee nama message na barreesse tokkoon nin ilaala. Isa kana haa ilaallu. Innaa namni message isinii barreesse message namni isinii barreesse san asitti kun bakka argitan kana emojoon fuula jala gama gadii kana jirti isii kana tuquudhaan deebii waan barbaadan deebisuuf dandeessan yeroo tuutan haala kanaan isiniif baase waan barbaadan jettanii yoo barbaadan
baadiyyachuun dandeessan yoo barbaadan like gochuu dandeessu. Yoo barbaadan kan haala kana jechuudha ergitaniif jechuudha akka amma arguu jirtan kanatti. Isa kana jechuudha. Ammas inni biraa inni sadaffaan ammoo messengeruma kana gubbatti namoonni tokko tokko jechuudha. Messengerri sagalee nuuf waraabutti hin jiru warroonni jettan jira. Facebookin keessa yookaan messengerri keessa yeroo update ta'e as bakka sagaleetti waraaban kana yeroo tuqne duraan bifa diimaadha nuuf baasa jechuudha. Bakka qubaan qaqqabne itti waraabna jechuudha. Amma immoo hin baasu akkoo kanatti inoo waan akkam baasa jechuudha kunoonni argitanii. Akkam gochuu qabnaa maaltu nurraa eegama kunoo bakka kan inni argitan jedhee yaada. Iseetan jechuudha. Akka qubaan qaqqabne haala kanaan waraabna jechuudha. Akka amma arguu jirtan kana jechuudha. Erga waraabne xumurree maal goonee barbaanne dileetti gochuu barbaanne akkatti wal harkistanii bakka eegsitan irra gootan badee jira jechuudha. Okay, haala kanaanii akka subscribe YouTube kiyyas gootanii isiniin jedha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.